tokkummaan gurmi diiyaasporaa fi lammiilee Itoophiyaa diinota Itoophiyaa kasalphisee jedhan Daayirektarri dhimmoota diiyaasporaa fi gorsaan dhimmoota kominikeeshinii wajjir pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Amii Jundi diiyaasporaa yaamichi biyyaa dhagahuun gara biyyaa dhufanis paarkii indaastirii Adaamaa daawwatan Dugala konferaansiif turizimii Khataat magaalaa Adaamaa naannoo Oromiyaa keessa magaalota daawwannaa filatamte keessa tokko yoo taatu paarkiin indaastirii Adaamas diiyaasporaa wayyaamichoo waatan kanaan daawwatan magaalaa Adaamaa Dugala konferansii qofa doon taane Dugala indaastiriiwwan gurguddooti hajedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Baayiluu Jaldee mas diiyaasporaawwan magaalichaatti misoomsuu fi fedhii qabanis almijeessuufis qophiidha jedhan. Industirii babal'achaa jiraachuusaa biyya alaa ta'anii achitti hawwasan Adaamaa sammate akka jiru arganii jiru. Inni kun jalqabbiidha. Kanaaf isa kana sadarkaa olaanaatti ceesisuuf investimentiiwwan keenya babal'isuuf keessattuu immoo magaalli kun giddugala turizimii yoo taate giddugala konferansii eega taate haalota kana sadarkaa olaanaatti kaasan yaada keessa galchuudhaan qophii gurguddaa gaggeessaa jirra. Dhimmoota daldala ba'aa kanaa saffisiisuu danda'an qorannoowwan bal'aa gaggeessaa jirra. Kan itti aansine diiyaasporaan keenya bal'inaan irratti hirmaatu qophii gahaa taasifnee jirra. Daayirektarri dhimmoota diiyaasporaa fi gorsaan dhimma kominikeeshinii wajjir pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Amii Jundi tokkummaan gurmi diiyaasporaa fi lammiilee biyyattii diinota Itoophiyaa kan salphisee jedhan. Biyya keenya akkamitti guddisnaa akkamitti dagaagina badhaadhina jenna sanbira keenya kan jedhu irratti fuula waan deebifneef bulaa keenya ka alaa jirullee yaadachuun keenya kanaaf yeroon isaaniitillee akka ilmaan biyyaatitti nu dhaqqaban amma waan ta'eef waan mootummaan kun isaanii ni mala jedhee yaadullee mootummaan kun qindeessaa fi jira especially amma waa'ee investment irratti dursa kennamee fi jira namni diiyaasporaa irraa dhufe akka intaqwaqwalle kan jedhuun biiroo keenya bakka takkatti deebifnee haala saniin dhimma itti bahaa jiranii. Diiyaasporaan fedhii biyyi isaaniif qaban agarsiisuu bira dabranii dhibba keessaa falaan biyyattii irratti aggamamtu qolachuufis qoodi isaanii baachaa turan ammas cimsuu qabdus dhaaman. Bulaa keenya biyya alaa jiran akkamitti tajaajilna akkamitti jara simanna akkamitti jara qeeballa investmentii biyya keenya keessatti akkamitti naqanna kan jedhu san irratti hedduu waan yeroo keenya gubaa hin turre jechuudha. So kanarraa kan diiyaasporaadhaaf attention kennamuu dhabuun rakkoo kanarraa ka'eeti kan ammoo diiyaasporoonni amma understand godhaa jiran hanga san biyya kana keessatti osoo isaaniifillee waan barbaadanillee godhuu dhabne garuu malee akka rafaa hin jiru yeroo gabaabaa keessa immoo irra guddaa isaa gaafa giddibii keenya kana xumuranne diiyaasporoonni keenyallee hawwiidhaan dhufan. Diiyaasporaawwan daawwannaa kan irratti hirmaatanis jedhan. Maa kanan dhufe Buffalo, New York, USA. Biyyattiin rakkina keessa jirti. Waamamneerraa dhufnee waan jiru ilaallee deeggara waan godhamu kennuudhaaf ajjirra. Waan argine immoo baay'ee gammanneerraa. Washington State Seattle irraa dhufe biyya teenya gammachuu isii maalillee dhufee argee ilaalee biraa deebi'ee ammas gartee biyyi fi na hawadde kootu naan jette kootu naan jennaan dhufe argeera wanni hundinuu waan bareedaadha waan nama gammachiisu waan ganna dheeraadhaaf biyya alaatitti turree garanaa yoo finnu garanaa nu harkaa yaatu miti biyya teenyaaf waa dalaguu biyya teenya keessatti investigeetii goonee biyya teenya jiraachisuun dirqama kenna. Kana nan argeedhaan yaadne ani amma moo dhufee kana arguudhaan biyyattiin akkan sila siin jedhe baay'ee deemteetti eddee gahuu malti qaqqabaartii ittuma jajjabaannee fufnee eddee biyyi biraa gahee qaqqabuudha innani hawwu. Gargaarsa mootummaa kan gartee namaa godhu warra alaa dhufe godhuuf kanaas itti argaa jirra. Waa'ee industiriidha faabrikaalee adda addaa nu argisiisaa jiran kanaas arguu keenyaaf baay'ee itti gammanna waa dhufanii irraa hirmaatan jenneeti abdii qabna.